Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Maqaan koo Shuumii Garbicheen jedhama. Orotex chaanaalii keessan kan waa'ee kompiitaraa, sooftiweerii fi itti fayyadama isaanii kan isin barsiisu yommuu ta'u, dabalataanis beekumsa waliigalaa irraa kan argattanidha. Maatii chaanaalii kanaa taatanii kan jirtaniif galatoomaa isiniin jechaa, warri maatii kanatti dabalamuu feetanis laayik, sabskiraayib, sheerii fi koomentii gochuun maatii keenyatti dabalamuudhaan nu waliin hojjechuu ni dandeessu. Tole, guyyaa har'aa kan isiniif qoodu imeelii yeroo jalqabaatiif akkamitti akka banachuu danda'amu duraa duubaan isinii agarsiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na hordofuu hin dagatinaa. Imeelii banachuudhaaf maaltu nu barbaachisa kan jedhu irraa yeroo kaanu biroozarii nu barbaachisa. Intarneetii yookaan daataa kan jennu nu barbaachisa. Biroozarii jechuun biroozarii barbaadan fayyadamuu dandeessu. Biroozariiwwan garaa garaatu jiru. Kan irratti wantoota barbaannu sarchii goonu jechuudha biroozarii. Fakkeenyaaf Firefoxiin jira, Internet Explorer, Google Chrome'n jira, Safari, Opera, kan biroonis ni jiru. Biroozarii barbaadan bantanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Jalqabarraa yeroo kaanu biroozarii barbaannu erga bantanii booddee yoo moobaayilis haa ta'u kompiitarri keessan intarneetiitti konnekta'eera yoo ta'e google.com kan jedhu galchitanii inter gootu yookaan sarchi gootu. Yeroo kana googiliin isinii dhufa. Peejiin kun erga isinii dhufe yookaan fuula kana erga argattanii saayiniin kan jettu gara mirgaarraa tuqxu. Saayiniinii bakka kanatti duraan imeelii yoo qabaattan imeel or foon bakka jedhu kanatti imeelii keessan galchitu. Amma garuu haaraa banuuf deema waan jirruufi haaraa banuuf waan deemaa jirruuf create account kan jettu kan tuqxuu jechuudha yookaan cuqaastu. Yeroo kana wantoota sadiitu isinii dhufa. Ofii keessaniif for myself, for my child, for manage my business kan jedhu jira. Isa keessaatii for myself kan jedhu irratti galchitu. Bakka kanatti odeeffannoo keessan galchuudha kan isinirraa eegamu. First name kan jedhu irratti maqaa keessan barreessitu. Maqaa keessan barreessitu. Last name kan jedhu irra maqaa abbaa keessan galchitu. Erga sana goone username kan jedhus username keenya yookaan maqaa ittiin booda loogiin gochuu qabnu username keenya kan dagachuu hin qabne galmeessinaa @gmail.com kan jedhu by default ofiisaa qabatee jira. Isa san odeeffannoo armaan olii kan erga guunne maqaa jalqabaa, maqaa abbaa, username erga sirriitti guutuu keenya adda baasneeti gara gadiirra password kan jedhu jira. Password kan jedhu normaalii jecha darbii jennee afaan Oromootiin kan waamnu mirkaneessuu qabna. Confirm kan jedhu jira. Password keenya irra deebinee confirm goona. Sana booddee next jenna. Next kan jettu tuqna. Kan cuqaasna. Erga next sana galchinee booddee lakkoofsa bilbilaa ittiin verify goonu imeelii banaa jirru kan waan ittiin verify goonu lakkoofsa bilbilaa keenya bilbila nu harka jiru jechuudha. Bilbila ofii keenya qabannu lakkoofsa isaa galchina. Lakkoofsi isaa galchina. Sana booddee next jenna. Lakkoofsa keenya erga galchineeti. Yeroo kana tekstiin lakkoofsa bilbilaa isinii galchitan irratti verification numberii yookaan waan ittiin Google verify gootan sun dijiitii 6 kan of keessaa qabu
gara bilbila keessaniitti isinii ergama. Wanta bilbila keessan irratti isinii ergame san isin immoo galchitu jechuudha. Achirratti galchitu dijiitii ja'a isinii ergama. Erga galchitanii verify jettu. Verification'iitii booddee bakka kanatti lakkoofsa keessan kaa'ee jira. Yoo barbaaddan imeelii gara biraas yoo qabaattan achirratti optionaliidha. Akka inni isinii ergamu gochuu dandeessu. Bakka kanatti bara dhalootaa keessan manzii yookaan baatii keessa dhalattanii deetii yookaan deeyi kan jennu guyyaa dhalattan akkasumallee bara dhalootaa guyyaas bara dhalootaas yookaan 19 meeqa kan jedhu san galchitu. Erga sana galchitanii saala keessan yookaan jenderii male or female kan jedhu filattanii next kan jedhutti buutu jechuudha. Erga next jettanii bakka kanatti get more from your mobile kan jedhudha. Maal odeeffannoo dabalataan mobile number irraati yes kan jedhu ayam jennee wanti jenna. Bakka kanatti wanta poolisii fi termoota googilii bakka kanatti tarreeffamee jira. Isa kana dubbisuu dandeessu. Inni kun kan inni ibsu gabaabsaatti agreementidha jechuudha. Yeroo Gmail kana fayyadamnu wantoota nurraa eegaman kan agree kan jettu argatunnee dhumarratti create gochuu keenya successfully gara mirgaa irratti loogoo maqaa jalqabaa ka'umsa keessaniitiin bifa sanaatiin isinii dhufa jechuudha. Akka irraa barattan abdiin qaba. Galatooma.